Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Miskiinni muka jala taa'ee hafuura baafatee. Karaan Tigree fi Amaaraa kamijee ofirraa gaafatee. Karaa Oromoo barsiifnaa mirkaanee kararra bu'ee Oromoon eessa jirti jee Oromoo ofitti aanfatee. Mujrimni dureenuu karoora baafatee. Ati eessarraa dhalatte jee isa gaafatee. Miskiinni kutaa irraa dhalate itti dubbatee. Sikkiinaa fi billaa qara qabu mormatti qabatee. Haadhaan ol fannisee jala taa'ee shahaadaa qabadhu jee shahaadaa qabsiifatee. Miskiinni ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jechuudhaan shahaadaa qabatee. Shahadaan tanaa miti tan gandaa qabadhu jee itti dubbatee. Yaa saba koo shahadaan dur lamumaa bara kana sadaffaan faantuun itti baatee. Yaa saba koo bara kana tan sadaffaa faantuun itti baatee. Wayii waa wallaalaan hojjetee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Wayii waa wallaalaan hojjetee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Kana bichaa miti waa hedduu taatee. Miskiinni harka hidhamtee walirraatee. Kana qofaatu nambanni jedhu kun wallalumatti jedhe kan danuu waan namaa dalaka. Sama, Ustaz. Iya, coba bahas. Wayii waa wallaalaan hojjetee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Dubbii takkatu hedduu garaana nyaatee. Miskiina harkaa fi miila hidhametti eegameeshaa waraanaa qabatee. Lubbuu irraa darbi jee ajaja itti dabarfatee. Tiktookiin na duraa gubata jee dubbatee. Lubbuu namaarra gubaati tiktookii bara kana qaalii taatee. Lubbuu namaarra bara kana gubaatiin tiktookii qaalii taatee. Yaa shamarran Oromoo ati hoo bara kana maaluma taate. Yaa shamarran tiktookii ati hoo bara kana maaluma taate. Qabi dhahii jetti akka waan Oromoon diina taate. Kiingi jetti maqaa baafattee akka waan kiingummaan bara kana baate. Yaa shamarran tiktookii ati hoo maaluma taate. Namni ati qabi jettu sun jaarsa yookaan obboleessa si ta'uu maaf irraanfattee. Namni ati qabi jettu sun jaarsa kee yookaan obboleessa si ta'uu maaf irraanfattee. Yaa shamarran tiktookii waan ati bara kana hojjattee. Yaa shamarran tiktookii waan bara kanatti hojjattee. Abtaafi fi koomantii qofa taatee. Dijaajni arabaa matbaxa irratti duraaf taatee. Qabii fi koomantii fi taabtaabii qofa wajjin taatee. Kushiinaan arabaa biddeenni kisaas taatee. Wayii waan wallaalaan hojjetee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Wayii waan wallaalaan hojjetee. Sabaafi Islaamni illee itti gaanfatee. Waa tokkotu keessa kootti gaafii taate. Dubbii takka hoggaa isin kaate tuffatummaaf aadaa hayyootaa taate. Dubbii takka tuffatummaaf aadaa sheekan keenyaa taate. Osoo hayyoonni keenya dursee gabbayyee dubbate.
osoo ulamaan keenya dursee gabbahee balaaleffate yoom silaa lubbuun miskiinaa akkanatti qisaas taate yoom silaa lubbuun miskiinaa akkanatti qisaas taate yaa nama waan kana hojjatte waan kanaaf sababa taate dafii dhiifama gaafadhu saba kee yookaa addunyattillee aakirattillee kan kisaaraa taate yaa nama waan kana hojjatuuf sababa taate yaa kan lubbuun miskiinaa si harkatti dhaba taate dafii dhiifama gaafadhu yookaa addunyaa fi aakirattillee kan kasaaraa taate wayi waa wallaalaan hojjate sabaa fi islaamnillee itti saalfate sabaa fi islaamnillee itti saalfate egaa hawaasa keenya dhiifama dheertuudha gaa walitti hin dheeressinu afwan isiniin jaa hayyee eenyutu madirakii harkaa qaba ustaaz Tajuddin الله أكبر الله أكبر جانا ما يكين كمان كمان سلار كم بافتني سيول بعدن كلامه الله أكبر الله أكبر أستاذ نور الدين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم علمني كيسان بريته فيني سنين جنة أحمد يجا أبو دجانا إن شاء الله بقنا جهان دفتن أسماء الأستاذ كينا الأستاذ أبو تما كليل أهلا وسهلا ومرحبا بكم sagantaan keenya egaa akkuma itti fufetti jira bifa bareedanii munashidoota hedduutu jala kana jira ol nu baasachaa jiranii warri toora keessaniin keessumaa nu affeertan harka baasuudhaan gara gubbaatti akka nu affeertan idasumaan kabajaan isin gaafanna ayyee ustaaz Nuraddiin ayyee gaariidha gaaramni gariin koplaa jira gariin laayikii godhaa jira gariin taphachaa jira gariin bo'aa jira kasin bochee fi kasin kofalchiisallee kan biitti isin duraa darbisiisallee asumaan maalish sorry مالك همنا حولي مال جدو ورا جدو كان ورا دريه ورا كفر دبتو ادور ابو ارمان دفه حولوا مالين درب فاجرني ورا وان نمت افاستك ورا دبتو ورا شافون قبل ججا دبين كان انجرا كان دفه امته سا امنتي ابو سي رب سداتس نفسي ياك غشي وغرات خرانو باسون قبو احمد دندسن غرغاران هس هل كن يقول احمدنا رأي في جبل خراب ببار جرود أبتني إلى ما قلني داود ترنج شرنا نوج فاسنتي ولنو تنوج من جنون دوني كابو فتة غرق بيا دفتو داود ترت ماراتا أبان كبي حاكم تقو جرود داود ترن كان هداك جرود جتا أما نخان الله نقدر كنافو أما لما يسان في اسمي دما وانجلين اسبلغمون قبون في حمد الدنيا هل كان يقول يكنا كانوا قابتوا قونا حمد الدنيا سنبول جنا خلال أنو برقارا سنين جنة إن شاء الله ألو إننا قام مي هذا جاي يورجع جيس دي بيسم تجيش سامو إن شاء الله مي سنسكم كروان تهو كبتوك hayyee isiniin duratti inshallah waan turkiin isinii fi malee doktor Muhammad Kamal illee haasaa bal'aa balaaleffannaa waan kana irratti haasanii turani shayni kenna daa'iin guddaan Sheekh Amin Ibrulle seenanii haasaa guddaa irratti taasisanii du'aa hedduu dhimma kanarra balaaleffannaa waan kanaatti irra haasayaa turani akkasuma shayni illee Sheekh Abdul Latif illee haasayaa turani isinillee akka majlisa guddina wallo ana gudina kamiseetitti ulfaadha galatooma wayyooma waan kana isin yaachise hatta hanga finfinneetitti dhuftanii qaamanu wal arguu qabna jettanii ganama galgala nu dubbisaa turtanii ulfaadha galatooma isin jenna asmaan ustaaz Nuraddiin maayikii banadhaati sheekallee nu galateeffadha akkasuma inshallah haasaa gabaaballee nu taasisatin jenna ustaaz Nuraddiin takkaa'u Abdul Razzaq hayye jazakumullahu khairani sheeka keenya Sheekh Idris إدانا بدنا كمسيدا بقنا كان دكتني يا من شكينا استبجاني لام سبريدا كنا نبودني سنيس هنقدر ندسنين ورجارا سنين جتا نونجتا جتني إن شاء الله نتسكنتا كنا وندسون ولو مغرقار الرأي وان كنا دام الرأي نتهواسا كي نورا إمورا
walla gahaa jirru warra imurratti barree barsiisaa jirru hundi keessan fuuldurattis ammarraayis taas dura dabarte rabbi isinii hadiisu gama miidiyaa qowwaa kana miidiyaa tiktok balaa hedduudhaan deemu kana dhayitanii yeroo kamuu taabtaabii jansanii fi koppiliingii moo kombiliingii jettan sanis akkanutti hin goone sheerii jettanii fi koomantiis akkanutti hin goone waan kamuu waan islaaminaa hin hayyamne akka irratti hin argamne namni hamtuu takka facaase maasiyaa itti argata akkam maarsitoonni osoonii fi quraana qara'u jirtanii maasiyaa hin fudhatinaadha waan tokko hamtuu takka ogaa argitan dhaabuu mukora dadhabdan ammoo irraa dhiisuudha isiniin jechuun barbaada hamtuu irratti waliin gargaarinaadha dhaamsi sheeka keenyaa itti aanaa godina Kamisee Walloodhaallee yaanni isaanii kana dhageessanii jirtanii sheeka keenya ulfaadhaa galatoomaadha nagahaan nuuf balaadha fuulduratti illee inshaallahu kan walitti dhufnee waliin mari'annu kan gorsa isinirraa fudhannu taha nuuf ulfaadhaa nuuf galatoomaa isiniin jechuun barbaada sheeka Abdurazaaq maal jetta? Asumaan Ustaaz Nuraddiin isaanii akka jechuu barbaadanii ijoollee gara kennanii qabannaa isinillee hamma danda'ameen namoota beeytan akkuma sagantaa kana isin yaachisee itti dhimamtanii guyyaa har'aa sagantaa kanarratti nama 4,000 olitti argame Sheek Idriis asumaan jechuudha. Nullee waan kanarratti wanni ganamaa galgala ustaazonni aappii wajjin barsiisan wanni kun isaan yaachisee waan kana dalaganiif wanni kun akka dhaabamuufi akka hiddi isaa cituufi jechuu akka hawaasa keessatti gadi hin buunee fi isinillee inshaallah gara yettanii duratti jirtan kanarratti bifaseeteen akka irratti nuuf dalagan isin jechaa jiranii ulfaadhaa galatoomaa tiimii keessa wajjiini inshaallah yeroo birallee kan isin affeerannu taana ulfaadhaa isin jenna. Inshaallah jazakumullahu khairan jazakum rabbi nurra hadabu rabbi nurra hadabsu rabbi nurra hadamsu rabbi tokkichummaa keenya nuu kenneen mahabbaa akkuma durii san deebisee rabbi takka nu haa godhu. أي الفاتحة قالت هما هاي يا خير إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خير. أستاذ قوتما فباي ولا إن شاء الله. Sheek Abdurazaaq sagaleen keessan dhagamee dubbachaa jiraattanii Aye, barakallahu fikum. Sagaleen kiyyan jiru shabakaan xiqqoo jidduu nama kor jira. laa mana jira. Jazakumullah khairan. Ustaaz Tajuddin hedduu galatoomaa isin jenne isinillee ifaajee hedduu gootan gaarraan tana sagantaa har'aa kana qindeessuu irratti hundumaa keessan warri asirratti argamtanis ulamaa teenyaati isinin hunda keessanuu galatoomaa isin jecha obboleeyyan rakkoo amma deemaa jirtu irratti dhaabuudhaa fi galgala irraa kaasee gaammaatti gartee gorsi godhamaa jiru jechuudha. Osoo qabachuu fi kaan nuti isinis jechuudha osoo hin taane akka waliigalaatti wa'itasimuu bihablillahi jamii'a haada tokko qabadha haadni tokkichaan islaaminaadha obbolummaa qabna akkasuma gartee islaaminaa qabna waan islaaminaadhaan hin malle hin hojjennu jechuu irrattis balaaleeffannaadhaas ni qabna. Saniifuu inshaallahu ta'ala guyyaa irraa kana biran dabaltu rakkoon akkanaa nutti hin deebitu jecha sheekan keenya ka jiru nuuf hafeera Ustaaz Nuraddiin akkasuma sagantaa teessan taree ofiisin akka qabnellee asumaan isinii deebisna maayikii yoodha isiniin jecha warra witiin girra jiru baay'ee nu godha jazakumullah khairan jennaan sheekota keenya warra walloorraa dhufee asirratti gartee wal aansa qalbiidhaan ukan. Gaariidha. Tiyyana keessa balleessanii yuuba taate gaa erga jettan hin didhu garuu baddee jirti gaamma dubbii ogguma isiin dhufte fudhatanii nam duraa dubbii ishiin birroon takka jaali. isinii tolchi Yoo yaadaloo yoo taate gaa